Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu simbirtuu isiniif qabannee jirra. Akka xumura qophii keenyaatti waliin turaan afeerraa keenya. Magaalaa Bishooftuutti namoonni daa'ima butuun qarshii 900 maatii irraa fudhatan to'ataman. Hagayya 2 bara 2016. Magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa Duukam aanaa Xaddachaatti adoolessa 29 bara 2016. Dargaggoonni 6 daa'ima butuun qarshii 900 maatii irraa fudhatanii qarshii 800f 40,000 fi bajaajii tokko waliin to'atamuu isaanii waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa magaalichaa beeksise. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Abiyyuu Miiratuu akka ibsanitti dargaggoonni kun ta'e jechuun daa'ima butuun maallaqa argachuuf gocha kana raawwachuu isaanii himuudhaan mari'atanii daa'ima butuudhaaf maatii daa'ima sana qabeenya qabaachuu isaanii erga baraniin booda daa'ima sana hatuudhaaf karoora baafatanii. Erga karoora baafatanii naannoo Xaddachaatti mana kireeffachuudhaan akka butatanii galan waliin mari'atanii. Akka yaada kennanitti inni jalqaba yaada kana karoorsee isaan keessaa mana kireessee manichatti galuudhaan walitti qabamanii erga mari'atanii booda daa'imicha mana barumsaa irraa fudhatanii mana isaanii kireeffatanii jiranitti geeffatanii. Daa'ima erga of bira tursaniin booda maatii abbaa isaatiif daa'imni keessan nu bira jira garuu qarshii miiliyoona 1.5 kennitanii daa'ima keessan nu bira fudhachuu dandeessu jechuun maatii daa'imichaaf bilbilanii. Yoo qarshii miiliyoona 1.5 nuuf hin kennitan ta'e nuyi daa'ima keessan isin jalaa ajjeefnaa jechuudhaan maatiidhaaf deebisanii. Nuti qarshii miiliyoona 1.5 hin qabnu adaraa waanuma qabnuun isiniif hin ilaannaa haaloo daa'ima keenya nuuf deebisaa yoo jedhan eeruu qaqqabeen hordoffii qaamolee nageenyaa fi deeggarsa uummataatiin guyyaa 3 keessatti to'atamaniiru jedhan. Obbo Abiyyoon akka jedhanitti namoonni kun to'annoo seeraa jala ooluudhaan dhimmi isaanii qoratamaa kan jiru yoo ta'u daa'imni butamee tures nagaadhaan maatii isaaf deebi'ee jira.